دبين إلى سنة فكاتا لا وقاتك كوف يلم غفر رمضان جد ما شاهد قبته الله أكبر الله أكبر حر وقاتك كوفي قويا لما فاكوت يرجن جرى إسلام ما ترفع جرى أجر أبديني اسمه تسجل ليساتين نجدك الحمد لله أبوليس كينيا حيدر وان غرغدا وان برباچي سبا إسها سيجرا وانتي حر أبدي برباچي شومفاتي ودي بنا كونجل كبكاسني وعلم دوادا tokko du'aadhaan bira dhaabbachuu lammata waan qabdaniin hamma yaalli isaa kun galma gahee akka isaa jalqabaatti deebihu gochuudhaaf kan deebisu rabbumadha garuu nu yaalsifachuun bakka barbaachisuun gahuun as keessattis ta'ee iddoo biraatti illee barbaadama yoo ta'e haga xumuraatti wajjiniin dhaabbanne akkuma obboleessi keenya jedhe aafiyaa isaa jalqabaa sanatti deebi'ee bakka duraan isa beeknuu fi kana caalaa daran akhlaaqaan naamusuun hawaasummaadhaan amantaadhaan akka inni hojii isaa idileetti deebi'u rabbiinis kadhachaa isin immoo du'aa keessanii fi waan qabdaniin bira dhaabbadhaa isinii jechuu barbaanna. Dabalata akka obboleessi keenya makaasee namoonni akka carraa argatanii isa ziyaaruudhaaf naannoo kana dhuftan tokkoffaa dhukkubsataa biratti waa haasa'uun sagalee mayyuu achi ol fuuchuun akka shari'aa keenyaattis akka amantaa keenyaattis dhorkaadha. Isa bira ta'anii du'aa duwwaa kadhachuudhaafi wanto jechoon negatiiviin akkasii dhorkaadha. Jechoon negatiiviin dhukkubsataa waan biraa keessa gashu walumaa galatti dhorkaadha akkuma shari'aa keenyaatti. Shari'aan keenya koo diinul hayaati. Diini jireenya kee guutuu of keessaa qabudha. Akka itti teessu akka itti deemtu dhukkubsataa bira akka itti hidhattu yeroo bira teessu waa hunda keessatti guutuudha. Waa hunda of keessaa qaba alhamdulillahi rabbil alamin amantaa guutuudha waan ta'eef amantaa fedheyyuu namni fedhe yoo qabaatee dhufe amantaa fedhe keessatti hunduuduudha mataa isaa qaba waan ta'eef warri osoo wal hin qoodiin amantaadhaan wal hin qoodiin obboleessa keenya abdii ziyaaraadhaaf as dhuftan illee miira gammachuu abdii itti horu malee waan isa naasisu yookaan waan isa qalbii isaa cabsu qalbii cabdanillee boo'uudha yoo ta'e waan akkasiirraa of qusachuun barbaachisaadha jedhee tayyada. Yaadu duwwaa moomiti dirqamadha akka qajeelfamaattis fudhadhaa isiniin jechuun barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhimma obboleessa keenya abdii raggaasaati wal qabatee waa hedduu waan jiru takka takkaan guyyaarraa isin biraan geenya waan ta'eef isin kallattii biraatiin hin burjaaja'inaadha inshaallah. Galatooma waraabulaa deebanaa dagaagaa daraaraa nuuf jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Inni biraa immoo wanni akkanatti viidiyoo deddeebinee waraabnuuf maali waa lamaaf tokko namni tokko waanuma abdiin guutuma bakka gubatee dhumatee hin dubbanne hin sossoone namallee hin beekne ufillee hin beekne warra akkasii hubatetti illee jira akkasii miti jennee haqa isinitti himu jirra. Lamaffaa nam tokko yoo akka tasaa Facebook isaa irratti TikTok isaa irratti waa post ta'anii waanuma abdiin Facebook fayyadamu waa barreessu TikTok illee irratti waa post itti fakkaata. Haqiqatan dhugaan jiru kanneen lamaanis miti. Dhugaan jiru fayyaa amma harki isaa kunneen lamaan ishigidha waa takka ufuyyuu tuquu hin danda'u osoo as bira hooqachuu jedhanii hooqachuu hin danda'u kan harki bitaas harki mirgaas miilamuu hin deddeema waan achirraa fi hin dhagaa naman beeka wanti inni dagate hin jiru takka waa hunda addaan baafatee beeka nama wajjin haasawaa miira nama fayyaa sanitti kolfee taphachuu ashaquu nyaachuu dhuguu sanniin ittiin leen galle garuu waan akka fasaashii xiqqaan dhugaa nyaata xixiqqaan leen hin fayyadamaa waan achirraa fayyi dhawaataan fayyaansaa numa deemaa jirti ammoo wanni hawaasni hubachuu qabu maalidha abdiin akkuma dhukkuba kaawwanii torbaan takka torbaan lamatti fayyee ka'ee fi kase ullee jira tiriitimentii yeroo dheeraadhaa barbaada yaala yeroo dheeraadhaa barbaada isin galee yaala yeroo dheeraadhaaf ammoo waa wayyaa barbaachisa waan haga ammaa walii qabdan inshaallah isinitti guyyaa biraa ammaaf ammoo taargeetti barbaadne san hin dhaqqabne waan ta'eef hundumtuu halkanii fi guyyaa waan bira dhaabbadha. Dhugaadha amma ayatolaan manguddichi umrii isaa 86 akkasimi 86 mootummaan Iraan kanneen gadda USA Amerikaan ajjeefte guyyaa takkaaf lama irraa haasanii addunyaa waan biraa haasofte akka duraan godhina guyyaa takkaaf lama waa'ee abdiidhaa kun dhugaa kun soba kun ulqabee kun qaqqabee waa hedduu haasaamee dagannee bira dabruu hin qabnu
eega jalqabne waan jalqabne san galmaan gahu qeerransa eegeen qabanii qaban gadi dhiisanii saniifuu akka nu argaan galaan taane hundumti keessanii waan qabdaniin yaadan qaamaan qalbiin nu cinaa dhaabbadhaadha warroon hagammaa nu cinaa dhaabbatan kanneen maqaa keessanii dhoofne gareen shaadaadha akkasumallee ustaazawwan keenya biyya alaa biyya keessaa namoonni hedduun sanii fi qaamonni amma galateeffatuudhaaf maqaa qabnu akka tasaala nuyi qalbiin cabne hospitaala Keerlaand irraa jalqabnee doktoroota Keerlaand narsoota hatta waardiyyaa hulaalle wallahi kijibaaf mitiiju waardiyyaan bakka jiranitti warri qulqulleessitootni hundi isaanii hiriyoonni abdiidha kan kiristaanaa kan musliimaa hundi isaanii kan maqaa kaasnee hin xumurre hedduudha walumaa galatti inshaallah yoo rabbiin nu laaffise sagantaa guddaa sagantaa bareedaa yoo abdiin fooyya'insa bareedaa fi fayyaansaa bareedaa yoo ta'e inshaallah sagantaa bareedaa qopheeffannee tartiibaan nama hunda rabbiin illee galateeffannee ilma namaatis galateeffannee kan deemnu ta'a akkasii abdii inshaallah وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجديرا كنافو حال فياسا جلقاب بكي ستيب نتورة توري نمني كل لبونيها فمهينافو إرها تورنوت أما يادو سنكيسا دكتورين اللي بهن إن اللي به نولي به ربين كيسا نباسير الحمد لله رب العالمين أما حال فياهر كسا ميلسا قمسا قرسا إجسا خناتي dhuunfa deebine jirra jeneraalin dhamnaa laata yaaddu kan turre amma dhuunfaa gurrisaa kam talaata ijjisaa kam talaata harkisaa kam talaata miillisaa kam talaata qodaansa gogaansaa kam talaata amma dhuunfa chirchaaroo eegalle jirra duraan jumlaa shakkaa turre amma chirchaaroo deebine kun ni'imaa guddaadha haa ta'u ammoo akkanumattu namni dhufee ol seenee yoo argu wallahi an doktora kufuu ga'e arge akkatti beekurraa dhabeedha دكتور كفو دا جاي هند أرجع كلا في شجر له سلام كلا سني في حواسني كي يورف تاني كتسالج الرأي سقافة شو اللي أرجعتني يورف تاني ميرها ما كيس سنجلنا رفتني قافة ميرها ما كيس سجلتني إساس قلبين نجابا نوس قلبين نجابا واحد دوت آيشو كنافو كنا أستاذ شريعة الله I think هنتاو عادة الله هنتاو سير خمينو هنتاو نما ركوب ستبرد فاني feeling akkasii mul'isuun dhugaadha isin gara laafummaa keessaniif dhugaadha isin gara laafummaa keessaniif obbolummaa oromummaa islaamummaa amantaa warri kaleessa wajjin turte warraadha wajjin jirtan isin dhagahameetoo miira akkasii isin keessa osoo hin beekne miirri tokko beekama fakkeenyaaf namni wantoota dhalli namaa ofii isaatii kontirool gochuu hin dandeenye hedduu jira san keessaa tokko haxxishoo fa'aa amma yoo dhufte shintibeetti dhufte hoteela dhufte bakka barbaadde dhufna haxxishoo si harkaa baate saniifuu miira akkanaa ammoo to'achuu hin danda'ama waan ta'eef nama dhukkubsate dhuftanii biratti boo'uun biratti hunde jechuun inumaa yoo inni du'aa jiraatillee ati fayyiteerta ati kaateerta ati maal tateerta fayyaa qabda naga qabda kan amma abdiillee waan nu bira jiruuf jabeessuuf miti ka isaa ammoo nu qofaas miti ka isaa ammoo kama sirriiti saniifi akkasitti nu hubadhaadha waa hedduu jira namni dhufee asitti yaalu doktora irraa narsii irraa hedduun isaanii ijoollee kiristaanaati namni akka biraatitti ilaala akka biraa fudhata waan musliimaa fi kiristaanni wal dhabe fakkeessee kan laalullee jira obboleessi keenya addisuu raggaasaa illee ilaalcha akkasiitiif hidhame I think inni illee akkasii yaadeen ittiin fakkaatu obbolummaa itti dhaga'amee rifatee sanaas miti sanaa olee dhusoo jedhee an akka mataa kiyyaatti obboleessa gadi ta'ee fi cubbuun ittiin fakkaatu osoo sanii olillee ka dogongorullee ta'ee obboleessaa miti namni numtummaan bira dhufee isa arge haala inni keessa jiru sana olis gochuus jechuus danda'a inumaayyuu inni nama waa beeku waan ta'eef qaaman beekamne jedhe inumaayyuu nama waa beeku waan ta'eef qorannoo doktoraa booda asiidii fi miti zayitii ta'uu hubatee viidiyoos kaasee viidiyoo gara biraas dalagee viidiyoo dhiifamaas hojjetee kun hundi fudhatamuu dide amma hooggantoonni qaamni dhimmi ilaallatu gubbaa fi jalaa haala bareedaadhaan isallee dharraa hiikuudhaaf hojjetaa jiranii isinillee galatooma jechaa wal hubachaa waliin deemuun gaariidha. Inni biraa ammoo obboleessi keenya abdiin yeroo ammaa akkuma irra deddeebine isiniif maa jirru waa lama isinirraa barbaada. Tokko du'aa'ii halkanii fi guyyaa. Lammaffaa waan qabdan haga cinqamtan san haga yaaddoftan san haga boochan san dhiisaatii akkaawuntii isaa kan amma asirra isinii barreessu kana akkaawuntii isaa kan namni hundi gadhiisu jiru kanarratti
xiqqoo guddoon jedhanaati irratti gadhiifadhaa irra buufadhaa obboleessi keenya kun amma nu malee nama biraan qabu obboleessi firri abbaan haati hundumtuu